Itoophiyaa yoon galee maalan hojjedhaa? Hojii akkamiitan hojjedhaa? Itoophiyaa yoo galan hojii akkamiititu nama wajjin deema? Maal hojjechuutu jira? Itoophiyaa keessa hojii maaltu jira? Yeroo baay'ee kun gaaffii shamarran biyya Arabaa, gaaffii shamarran gola madaamii keessa jiranidha. Namoota argan hundumaa koomentii hedduu namoota warra biyyaatti hojjetan jalatti koomentii yeroo baay'ee kanan hin dubbisu shamarran biyya Arabaa gaaffiin isin gaafattan anumaan dabalate Itoophiyaa yoo gale maalan hojjedhaa? Hojii akkamiititu nama xanaa? Hojii akkamiititu jira jettaniiti namoota hedduu yoo maal hojjedhan naawwaadhaa yoo waan maal hojjedhan jiraachuu danda'a Itoophiyaa keessatti jettanii yeroo baay'ee gaaffii isinitti ta'a jechuudha. Egaa gaaffii keessanii viidiyoon kunarraa furmaata guddaadha dheetanan kana yaadii qabadhee isinii dhufedha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan waliin bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa obboloota koo yeroo hundumaa jechuudha gola madaamii keessa teenye baay'een keenya ijoollee baay'een mataa kan ittiin of dhukkubsinu maalidha seetan gaafan biyya galee maalan hojjedhaa? Itoophiyaa keessatti maalan hojjedhaa jettanii namoota hedduu ni gaafattu. Warroonni biyya Arabaa hojjetanii asii jireenya biyya ormaa kana arganii galanii waan isin maxxanu isinitti himuu danda'u. Garuu namoota Itoophiyaa keessaa guyyaa tokkollee ba'ee hin beekne jireenyuma Itoophiyaa san keessa taa'ee biyya Arabaatitti akkamitti akka hojjetamee maallaqni dhufuu danda'u kan hin beekne garuu maal deebii akkamitti isin deebisu beektanii? Itoophiyaa keessatti miliyoona 2 ol yoo qabaatte malee hojii tokkollee dalaguu hin dandeechu. Maallaqa miliyoona 2 gadi yoo kan qabda ta'e gara Itoophiyaa isin garagariin adabadhuutu hojjedhu. Nu'uu garatti deemnu dhabnee asuma taa'aa jirra jedhu deebii warra Itoophiyaati. Egaa shamarran keenya baay'een keenya immoo gizee deebii kana dhageenyu baay'ee mataan nu dhukkuba. Baay'ee cinqamna. Hanga fedhes ta'u maallaqni aga fedhes dabalu maallaqni sharafni aga fedhes dabalu baatii waggaa tokko keessatti namni kamii kan ala hojjetus ta'e kan kontiraata hojjetu immoo gimmaasha miliyoonatii miti nuusi miliyoonatu hojjennu hin beeknetu sharafni dheengidda ol ka'e. Warroonni ala hojjetanis miliyoonan hojjetan waggaa tokko keessatti miliyoona 1 hojjechuu hin dandeechu. Garuu warra biyyaatitti waggaa tokko keessatti waan miliyoona 10 hojjennu kan itti fakkaatu jira. Maallaqni nu asii argannu waggaatti miliyoona ol waan argannu kan itti fakkaatu jiraachuu danda'a. Garuu maallaqni nuti argannu baay'ee xiqqaadha. Dalagaa dalagnutu baay'eedha malee dalagaa gola madaamii hojjennutu baay'eedha malee maallaqni nuti argannu baay'ee xiqqoodha. Sijammar biyya Arabaatii fi dalagaan gola madaamiitii fi mindaan nuti argannu tasallee waliin hin madaalu. Dhugaa tasallee waliin argatu. Dalagaan baay'ee ulfaata, mindaan baay'ee xiqqoodha. Garuu jiruu Itoophiyaa sanirra hin jira jennee kan murteessinee qabannee hojjechaa jirrudha jechuudha. Egaa asirratti jechuudha wanti nan isiniin jedhu yoo jiraate kan irra jirru dalagaadha. Sa'aatii kanatti dalagaa jirra malee taphachaa hin jirru. Hojiirra jirra malee waa gochaa hin jirru jechuudha. Erga dalagaa of harkaa qabaannee dalagaa gaafachuu hin qabnu. Wanti nuti gochuu qabnu dalagnee kan argannu san maallaqa gola madaamiitii qabnu san cingoonee qabachuu. Erga maallaqa keenya yoo xiqqaate 200 ol harkatti kuufannee kaanee jennee maalan hojjedha gaafan biyya gale jennee sammuu keenya gaafanna. Sammuun keenya maal nu deebisa beektanii? Jalqaba irratti Itoophiyaatti hojii uumuun duratti kana sanan hojjedha jechuun duratti jalqaba irratti nagaadhaan fayyaa kee guutuu akka biyyaa baatetti fayyaadhaan biyyatti galchuun dursaadha jechuudha. Kanaafuu asii yoon gale maalan nyaadha maalan dhugaan odoon dursin yaa Rabbi nagaadhaan biyya kootti nagalchi jedhanii yaaduun namarra jira jechuudha. Baay'een keenya dursinee kana yaannu. Maal yaanna maalan hojjedhaa akkamittiin jiraadha yaanna. Yoo nagaadhaan biyya keetti galte yoo nagaadhaan maatii keetti dabalamte
maallaqni gora olmaa gola madaamii keessatti irratti duutee cingootee qabattee yoo galtee sammuu kee dhaggeeffatta. Dalagaa tokko dalaguuf namoota hedduun mari'achuus hin barbaachisu. Namoota gaafachuus hin barbaachisu. Dalagaa kamanuun dalaginaa waaxxaa jettee namoota keessattuu ogummaa hojii hin qabne, ogummaa dalagaa hin qabne, kazim jedhee waa'ee birrii yaadu qofa gaafa gaafatte dalagaatti seente na amani hin kasaarta malee hin fayyadamtu jechuudha. Dalagaa tokko jalqabuun duratti of amansiisuu qabda. Keessa kee amansiisuu qabda. Sammuu kee amansiisuu qabda. Dalagaa kana yoo nan jalqabes dalagaan akkuma yoo jalqaban akka namni yaadee jalqabe san namaa deemuu dhabuu danda'a. Hojii tokko eegaltee kasaaruu dandeecha. Yoon kasaares immoo deebi'een dhaabbadha. Bakka duraatti nan deebi'a kan jedhu of amansiisuu qabda. Nama tokkoon odoon mari'atiin dalagaa kamiyyuu taanaan irratti hundooftee kan keessi kee kan fedhiin kee yeroo ijoollummaa keetirraa gaafa biyyaa baatu irraa maallaqa walitti qabadhe hojii kanan hojjedha jedhee kan keessa kee jiru namni kamiyyuu waan keessa ofii jiru ni qaba jechuudha. Waan keessa kee jiru sanitti bobbaatee dalaguudha jechuudha. Yeroo isatti bobbaatee dalagdee jettee dalagaa san sammuu kee amansiistee nama tokkoon odoon mari'atii sammuu kee qofa amansiistee gaafatti seente dalagaan kamiyyuu itti milkoofta malee sin kasaarsu. Maaliif jennaan kasaartus immoo itti deebista malee hin gattu jechuudha. Garuu dalagaa sammuu namaatiin mari'attee namni tokko kana hojjedhu amma ni waliin kanatu gaariidha. Hojii kanatu gaariidha kana hojjedhaa odoo siniin jedhe sini sammuu namni jechoota kiyya dhaga'ee dalagaa tokko eegale sammuu kee garboomsitee gara dalagaatti deemta. Sammuu namaatiin bitteet gara dalagaatti deemta malee sammuu kee amansiistee gara dalagaatti hin deemtu jechuudha. Kanaafuu of amansiisuudha. Nama hedduu gaafachuurraa of gaafachuudha. Maalan hojjechuu qabaa? Ani yoon maal hojjedhin bu'aa irraa argadha? Maaltu na wajjin deema? Maaltu immoo hojii kam hojjechuun qaba jettee sammuu kee mataa kee qofa gaafachuudha malee nama gaafachuun dalagaa tokkoof tasallee sin barbaachisu jechuudha. Isiniif galee kanaaf yeroo hundumaa reedii kan ta'uu qabu isii mataa keeti. Amma sa'aatii kanatti hojiirra jirta. Sa'aatii gola madaamii keessa hojjettutti dalagaa irra jirta. Dalagaa gola madaamii kana erga hojjette dalagaa biraa yaadu sirra jiru. Gaafa biyya galte gaafuma san murteeffatta jechuudha. Egaa kanaafuu ofitti amanaa murtee mataa keessanii fudhadhaa malee yeroo hundumaa maalan galee hojjedhaa hojii yoon galee maalan hojjedhatanii gaafiin baay'isina. Jalqaba nagaan galuutu dursa. Gaafa biyya ofii gahan immoo waan hojjechuu qabasan maallaqni nama harka jiraannan nama dhibu sinin jedha. Egaa hordoftoota kiyya amma viidiyoo asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuun nu jabeessa sinin jenna.